Joseph Pep Guardiolaatiin kan dabarru ta'a. Ceesisa qabna. Ceesisa sanaan boodan gallattuudhumaan gara sitti dabarra. I was born in a little town in Catalonia. I grew up there. I was really inspired in the way they play and the principles. The greatest innovative managers in history. There's a bravery to them. There's a willingness to go against the grain. He has changed football forever. To just believe in their own ideology. For a period of time, Barcelona is the best team playing the best football on the planet. We're so happy to win, and we're so happy to show to the world our way to play. It was like they evolved the game. Bayern München have won the title. 100 champions! City are winning the Champions League! Pep Guardiola is a genius. He's a genius, isn't he? He invents different positions for footballers. The greatest of all time. I think he's the greatest ever. Walitti deebineerraa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya waltajjii marii ispoortii keenya har'aatiif immoo ispoonsara kan ta'e Baankii Daldala Itoophiyaati. Baankiin Daldala Itoophiyaa ergaa qaba. Ergaa isaanii dhaggeeffannee walitti deebina. Burjaajessitoota irraa of eegaa. Teeknooloojii jireenya guyyuu keessan fooyyessuuf kalaqaman fayyadamuun namoota saamichaa fi burjaajii raawwatan irraa of eeggadhaa. Baankii irraati jechuun bilbila sinii bilbilaa nagahee sobaa agarsiisaa liinkii balaa qabu yookaan hin mirkanoofne erguun carraa hojii uumna badhaasa injifattaniirtu jechaa toora moosaajii baankii miidiyaa hawaasaa sobaatinii fi kan kana fakkaataniin burjaajessitoota maamiloota keenya saamichaaf saaxilan irraa of eegaa. Baankiin keenya bilbila bilbilee appilikeeshiniin akkasirratti fooyya'u yookiin tajaajila kamiifuu gara appilikeeshinii baankichaatti akka gortan kan hin gaafanne waan ta'eef akkasumas baankiin keenya toora miidiyaa hawaasaa isa sirriitiin ala tajaajilli badhaasa yookiin koomishiniin kamuu akka hin jirre isin beeksisa deebii akka hin deebisneef isin hubachiisna. Yaalii burjaajessuu akka kanaa buufata poolisii dhiyoo keessanii yookiin toora bilbila bilisaa poolisii federaalaa 991 irratti eeruu kennaa. Galatoomaa. Baankii Daldala Itoophiyaa. Baankii yoomiyyuu itti hobdattan. Walitti deebineerraa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya dhimmi xiyyeeffannoo waltajjii marii ispoortii keenya har'aa Joseph Pep Guardiolaadha. Joseph Pep Guardiolaan Catalan Saint Pedro mandara jedhamtu keessatti kan isaan dhalatanii ammattiin jaarraa 21ffaa keessatti leenjistoota ciccimoo addunyaa yookaan immoo kubbaa miilaa keessatti leenjistoota waa dabalan keessaa tokkodha jechuun ni danda'ama. Sadarkaa jalqabaa irratti namoonni kaan hedduudha. Isinis yaada yoo qabaattan dhimma Joseph Pep Guardiola irratti karaa toora SMS keenya 8330 saaphaa dura buusuudhaan nu biraan ga'uu dandeessu. Isiniif leenjisaa cimaan addunyaa kana eenyu akka ta'es osoo nuuf katabdanii sababa isaa waliin nutti tola gidduutti deebisnee yaada keessan qilleensa irra kan oolchinudha kan ta'u Abbee leenjisaa cimaa addunyaa kana jechuudhaan namoonni hedduun xiinxaltoonni kubbaa miilaa hedduun akkasuma kubbaa miilaa namni jaalatu Joseph Pep Guardiolaan leenjisaa cimaa addunyaa kanaati jedhu. Si'iif eenyudha? Ulfaataadha jechuun leenjistoota ciccimoo hedduu akka addunyaattis kana dura kan Premier League Englandiin Arsene Wenger, Sir Alex Ferguson faa jabana isaan Premier League Englandiin waa buusan yookaan immoo deeggartoota hedduu yeroo horatan Manchester United fi Arsenal keessatti argineera. Jose Mourinho kilaboota garaagaraa keessatti isa dura immoo yeroo isaa geenye taphoota laaluu baannus garuu Johan Cruyff faa akkasumas Renes Michels faa leenjistoota ciccimoo hedduu argineera. Tarii anaaf ergan kubbaa miilaa ilaaluu eegalee leenjisaan cimaa addunyaa kana gama hedduutiin kan laaltu ta'e Pep Guardiola sadarkaa jalqabaa irratti kan filattudha. Dhimma waan sababoota akka hedduu kaasuu dandeessa. Kilaboota inni leenjise keessatti bu'aan inni fide tooftaan taphaa inni fayyadamu amma daa'ima xiqqoo kubbaa miilaa taphatu deemtee too
qe'ee keessatti illee soo deemte gaafatte nama leenjisaan cimaa addunyaa kana osoo yeroo guddate leenjisaa akka kamii ta'uu barbaadda jettee osoo gaafatte namoota hedduu jalqaba irratti kan si'eeran Pep Guardiola kan isaan jedhan leenjistoonnis muuxannoo isaa fudhachuudhaan akka Pep Guardiola kilaba isaanii keessatti ijaaruu kan isaan barbaadan leenjistoonni isa jalatti leenji'anis illee taphattoonni isa jalatti leenji'an hedduun isaanii Pep Guardiola waa akka fudhatan leenjisaa cimaa addunyaa kana akka ta'e isaanis hin kaasu anaafis akka kiyyaatti ergan kubbaa miilaa ilaaluu eegalee kaasee leenjistoota hedduu argeera Arsene Wenger, Pep Guardiola, Sir Alex Ferguson akkasumas kan Jose Mourinho faa Carlo Ancelotti garuu sadarkaa jalqabaa irratti akka kiyyaatti kan hin filadhu Pep Guardiola dha sifoo. Dhugaadha yeroo kanattiin amma Sir Alex Ferguson fi Arsene Wenger ilaaltee gara kana yeroo dhufte dhugaadha sadan amma Premier League England addunyaa kana dominate kan godhe liigii guddaan isadha. Liigii kana keessattiin immoo leenjistoota akka Sir Alex Ferguson dhugaa dubbachuudhaaf gama tooftaa taphaatiin gadi fageenyaan kubbaa miilaa hubachuu taaktika taphaa guyyaadhaa guyyaatti jijjiiruu taphattoota qabaniin wal madaalchisuudhaan tapha hubachuu irrattiin Pep Guardiola leenjisaan ga'u jiraachuu dhiisuu danda'a garuu amma Sir Alex Ferguson taphattoota qaban sirnaan fayyadamuudhaan tapha to'achuudhaan akkasuma Arsene Wenger humna qaban sirnaan fayyadamuudhaan yookiin immoo filosoofii kubbaa miilaa barbaadu hubachuudhaan fayyadamuu keessattiin leenjistoota jajjabaadha garuu ammattiin yeroo kana bira geenye yeroo laallu hojii Pep Guardiolaan Barcelona keessattiin hojjete ilaaluu qofti leenjisaa akkamii akka ta'e sitti agarsiisuu danda'a sana booda Bayern Munich keessattiin akkaataan inni tooftaa taphaa jijjiiraa taphattoota gahee isaan kubbaa miilaa keessattiin baachuu qaban akkaataan inni ittiin jijjiiraa dhufe adeemsa keessa Manchester City keessattiin kubbaa miilaa maal akka fakkaatu akkaataan inni ittiin nutti agarsiise jalqabarra tooftaa taphaa inni qabuu fi addunyaan garamittiin deemaa jirti kan jedhu walitti fiduudhaan kaleessa akkaataan inni ittiin leenjisaa turee fi har'a akkaataan inni ittiin leenjisu tokko miti kana jechuun tooftaa taphaa ani qabu sana yookiin immoo Johan Cruyff irraa dibamee fudhate sana sanaan qofa jiraachuu osoo hin ta'in wanti haaraan jireenya kubbaa miilaa keessatti akka barbaachisuu fi kubbaa miilaaf gumaachuufis ofiif milkaa'uufis guyyaadhaa guyyaatti jijjiiramni inni agarsiisu Pep Guardiola akka filattudha kan taasisu kanaaf anis sanan filadha Pep Guardiolaan filadha Pep Guardiola leenjisaan anaaf caalu yeroo kanattiin sababbiin isaa waan ilaalleef sana dura kaastee jirta Johan Cruyff Renus Michel kaasuun ni danda'ama leenjistoota gurguddoo kubbaa miilaa kalaqan jechuun ni danda'ama England keessattiin leenjistoonni akka Bob Paisley jiru Herbert Chapman jijjiiramni isaan kubbaa miilaa irratti fidan yeroo sanattiin kanneen akka Matt Busby kaasuun ni dandeessa yeroo Ben Shankly kaasuun ni danda'ama yeroo sanattiin kubbaa miilaa England yookiin immoo Britain akka kaka'uu fi biyyi kubbaa miilaa hundeessite yookiin immoo uumte England jedhamee leenjistoonni kalaqa itti dabalan immoo leenjistoota kanneen turan amma isaan bira darbeetiin jira jechuun ni danda'ama leenjistoota gurguddoo kaasuun ni danda'ama jaarraa kana keessa yookiin immoo jaarraa 21ffaa keessa Pep Guardiola waliin morkachaa leenjistoonni gurguddoon turanii jiru Kloppin dagatiin leenjistoota akka Alex Ferguson fi Arsene Wengeriin booda kan dhufan kanneen akka Jose Mourinho Antonio Conte Jurgen Klopp Arne Slottiin Luis Enrique faa kaasuun ni danda'ama kanaaf leenjistoota kanneen waliin wal madaalchisne yoo laallu jaarraa 21ffaa keessatti leenjisaa jalqabaa jennee kaasuun ni dandeenya akkasittan ilaala amma garuu tapha 1,000ffaa isaanii bira ga'aniiru lakkoofsonni isaaniif ragaa kan baannatti fakkaata taphoota isaan injifatan akkasuma taphoota keessattiin waancaawwan argatan jijjiirama kilabootaa keessattiin gadi bu'uun osoo hin jiraatiin fullaa'uu akka danda'an kan namatti agarsiiseera dheengadda tapha Liverpool waliin taphatan irrattiin tapha 1,000ffaa isaaniidha hojii leenjisummaadhaan Pep Guardiolaan kan dursanii kana jechuun baay'ee tapha hedduudha jechuun ni danda'ama
leenjisaa tokkoo fi waggaa 17 hojii leenjisummaatiin turee jira. Kana keessatti milkaa'inni inni argate garuu tapha 1000 keessattiin injifannoodhaan golobuu qofa osoo hin ta'in lakkoofsonni illee isaaf ragaa ba'u yeroo gaarii dabarsuu isaanitti fakkaata. Wanti inni hojjete kilaboota hedduu keessatti akka asharaatti kan ta'udha. Leenjistoonni dhufan kan ittiin madaalaman amma Premier League England City keessatti leenjisaan kana booda dhufu akkaataa Pep Guardiolaan hojjete sanatti kan itti fufsiisuu danda'udha jedhameeti kan eegamu. Bayern Munich keessatti wanti inni hojjete Barcelona keessatti keessattuu Barcelona keessatti akkaataan ittiin hojii leenjisummaa eegale garee guddattoota kaasee garee jalqabaatti muuxannoo osoo hin qabaatiin taphattoota ciccimoo Ronaldinho Gocho, Samuel Eto'o, Thierry Henry, Lionel Messi, Xavi Hernandez, Iniesta fa'aa taphattoota kutaa hidhannoo keessatti sagaleen isaanii ol ka'ee dhaga'amu. Inni garuu muuxannoo hin qabu. Akkaataan inni waggoota 4 bara 2008 hanga 2012tti Barcelonaatti leenjisee keessattuu amma leenjisaan cimaa addunyaa kanaa qofa osoo hin taane kilabiin cimaa addunyaa kanaa sammuu namaa keessatti kan deddeebi'u jalqaba irratti kan filatu ni jira. Kubbaa miilaa keessatti amma namoonni hedduu sadarkaa jalqabaa irratti kan filatan garee Pep Guardiola kan Barcelona 2008-2012tti leenjisuun hagam namoonni kubbaa miilaa sirriitti hubatan ilaalan garee kana kan isaan filatan. Manchester City keessattis dhiibbaan isaan fidan ni jira. Garee lamaan kana keessa kamtu cimaadha jedhamee leenjisichis yeroo gaafatamu yaada garaagaraatti kan inni kennaatii ture. Anaaf garuu kilabiin cimaa waggoota darban naannoo waggaa 20-24-25 keessatti kilabiin cimaa addunyaa kanaa kamisuunaan jette sadarkaa jalqabaa irratti osoo hin shakkiin osoo akkasitti hin madaalchisin kan filachuu dandeessu. Anaaf garee Pep Guardiola kan Barcelona garee mudaa hin qabne jettee kaasuu kan dandeessudha. Keessattuu Champions League Awurooppaatiin deeggartoonni Manchester United illee sirriitti kan isaan garee kana ija addaatiin kan isaan ilaalan. Yeroo lama Champions League Awurooppaatiin waancaa Champions League Awurooppaa akkamitti akka harkaa fudhate. Leenjisaan Manchester United Sir Alex Ferguson harki isaanii hagam akka kirkiraa ture argaati kan turre. Taphattoonni sarara gidduuratti qindoominni isaan uumaatii turan. Taphataan United mataansaa Wayne Rooney illee isin gaafaa jedhee taphataa kan Barcelona Xavi Alonso fa'aa akkaataan ittiin dubbachaati ture. Garee faallarratti harka 70 ol caalmaa taphaa fudhatee garee taphatu waan ta'eef gareen sun sadarkaa jalqabaa irratti kan eeramuu danda'udha. Sana booda Guardiolaan Bayern Munich keessatti dhiibbaan inni fide. Manchester City keessattis amma Premier League Englandiin waliigalaan tapha 1000 kan inni durse garuu amma Premier League Englandiin Manchester City keessatti taphoota inni dursee ilaalte giddu galeessaan qabxii hin argatu 2.3dhaan liigichaan hagasaa leenjisaan qabxii hedduu argatu hin jiru. Sadarkaa jalqabaa irratti kan isa teessisudha. Liigichaanis qabxii 100 walitti qabachuudhaan leenjisaa jalqabaati. Keessattuu leenjisaan kun yeroo Manchester City leenjisuudhaaf gara Premier League England dhufu xiinxaltoonni kubbaa miilaa yeroo sanaa kun liigii cimaa addunyaa kanaatti itti ulfaataa akka Barcelona Bayern Munich dhibbeentaa fudhatee duubarraa kubbaa eegalchiisee taphoota injifachuudhaaf ni rakkata jedhaniiti kan turan. Fiizikaal waan ta'eef humna irratti waan xiyyeeffatu. Bara dorgommii jalqabaa dhugaadha sirriitti rakkateera. Everton faatiin goolii 4 irratti galee yeroo mo'amu Leicester City faatiin yeroo mo'amu argaati kan turre. Boodarra garuu erga kilaba isaaf ta'u taphattoota fidatee booda guutumatti kubbaa miilaa kan England kan inni to'ate. Waggoota 7 keessa si'a 6 waancaa Premier League England fudhachuun waggoota 4f walitti aansee fudhachuudhaan riikardii galmeesse. Qabxii 100 liigichaan galmeesse waancaa kan itti fudhateedha. Akkasumas kun leenjisaa cimaa addunyaa kana kan isa taasisudha. Waliigalaan bara dorgommii 17 liigota 3 England, Bundesliga Germany, Spain leenjisee 17 keessaa 14 waancaa liigichaa fudhachuun hagam ulfaataa akka ta'e isaaf salphaadha. Garuu leenjistoota birootiif ulfaataa akka ta'e kan itti argitudha. Keessattuu deeggartoonni kan kilaboota lamaanii kaasuu dandeessa liigichaan kan Arsenal akkasumas kan Liverpool. Keessattuu Liverpool tarii osoo Pep Guardiolaan gara England dhufuu baate
Premier League England sila Liverpool yeroo kana waancaa Premier League 24 yookaan 23 fudhachuu danda'a. Qabxii 97 walitti qabattee waancaa liigichaa yeroo itti dhaban argineera Jurgen Klopp bara dorgommii 2018-19 sababa eenyutiin sababa Pep Guardiolaatiin qabxii 92 walitti qabatanii garaagarummaa qabxii tokkoon waancaa liigichaa kan itti dhaban yeroo lama kan isaan itti dhaban Mikel Artetaanis si'a lama waancaa dhabeera tareessoo Pep Guardiolaan jiraachuu baate Arsenaalis waancaa Premier League England lama ni fudhata Liverpool yoo xiqqaate ammoo waancaa Premier League England 3 fudhachuudhaaf ni danda'a kan ture Jurgen Klopp hojii leenjisummaatiin Liverpool keessa turan waancaa Premier League England tokko qofa kan isaan argatan tari sababa eenyutiin waancaa tokko kan argatanii Pep Guardiolaatiin. Lakkoofsonni waa baay'ee kan dubbatan natti fakkaata. Lakkoofsota Pep Guardiolaan qabu kaasni waa muraasa taphataa yeroo ture akkam ture taphataa yeroo tureyyuu leenjisummaadhaaf taphataa kennamedha kan inni fakkaatu. Kanaaf sana ilaaluudhaaf amma tapha 1,000dha kan durse Pep Guardiolaan hojii leenjisummaatiin. Sana keessa tapha 716 injifannoodhaan kan ba'e. Kun baay'ee natti fakkaata. Tapha 716 jechuun dhibbantaadhaan dhibbantaa 71 tapha injifachaadha kan ture waggaatti tapha 38 liigii tokko keessa jiru keessa tapha 27 injifannoodhaan xumuraa jechuudha. Kana jechuun 11 qofadha kan qaxabawu yookiin immoo kan mo'amu kan hiramu lamaaniif jechuudha. Sir Alex Ferguson tapha 2155 kan dursan sana keessa dhibbantaan injifannoo isaanii 58.1 qofadha kan ture. Leenjistoonni isa waliin morkatan kanneen akka Jose Mourinho kaasuun ni danda'ama. Dhibbantaan injifannoo isaanii 61.6dha. Kan Carlo Ancelotti 59.8dha. Hanga kan Pep Guardiola kan ga'uun jiru jechuun ni danda'ama. Taphoota 1,000 dursan kana keessaa goolii 2,445 galchanii jiru. Tapha tokkoon goolii 2.5 galaa jira jechuudha. Hagam tapha Manchester City ta'e Bayern Munich Barcelona ilaaluun akka nama bashannansiisu kan namatti agarsiisu. Kubbaan miilaa goolii malee kan miidhagu natti hin fakkaatu akka nama kubbaa miilaa daawwatu tokkotti. Manchester City keessatti tapha 550dha kan durse walakkaadhaa ol akka jechuuti goolii 1,332 garee morkataa isaa irratti galcheera goolii 813 qofadha kan keessummeesse walumaa galattiin gara goolii 1,632 garaagarummaa qaba jechuudha. Gooliin Jeremy Dokuun dheengadda Liverpool irratti galche goolii 850 ta'uudhaan Manchester Cityidhaaf kan galma inni kunis lakkoofsa olaanaadha jechuun ni danda'ama. Yeroo lama goolii 9-0dhaan injifateera Barcelona fi Manchester City keessa ta'uudhaan yeroo 5 goolii 8-0dhaan garee morkataa injifateera. Yeroo 7 goolii 7 fi sana oliin garee morkataa injifatee jira. Manchester City keessatti riikardiin argate immoo dhugumatti kan ibsudha kan natti fakkaatu. Manchester Cityin Pep Guardiolaadhaan duraa fi Pep Guardiolaadhaan booda garee akkamii akka ta'e kan namattiin mul'isu natti fakkaata. Dhugaadhaa qophaa'eera garee cimaa ta'uudhaaf garee kubbaa miilaa addunyaa kanaa to'atu ta'uudhaaf yeroo qophaa'ee jiruttidha Pep Guardiolaan gara Manchester City kan imale kan hafe leenjisaa garee kana qindeessuu qofa ture jechuun ni danda'ama yeroo sanatti sababbiin isaa sana duras waancaa Premier League 2 injifatee waan tureef jechuudha. Premier Leagueedhaan qabxii 100 hanga ammaattiin leenjistoota jajjaboo kan jedhaman gara Premier League dhufanis milkeessuu kan hin dandeenye bara 2017-18 kan milkeesse waancaa biyya keessaa 3 terrible kan jedhan waancaa Premier League Carabao FA waggaa tokkottiin kan milkeesse isaan ala leenjisaan biraan jiru jechuun ni danda'ama 2018-19 kan milkeesse kilaba lama kilaba Barcelona fi Manchester City keessatti dorgo waancaa amma kaastee sana fudhachuudhaan kan amma kaase waancaa biyya keessaatti waancaa akka Awuroopaatti terrible hojjechuudhaan immoo leenjisaa jalqabaati kilaba lama keessattiin tarii Sir Alex Ferguson kaasuun ni danda'ama bara 1999 Manchester United waancaa Premier
liigii Champions League akkasuma waancaa FA England injifachuudhaan garuu kana kilaba lama waliin kan hojjete Pep Guardiola dha Barcelona fi Manchester City waliin waancaa Premier League afur walitti aansanii injifachuun waggoottan kana hunda waan hin taane yaadamnedha kan ture Pep Guardiola jalatti garuu ta'eeti kan inni jiru inni kun lakkoofsota muraasa Pep Guardiolaan kubbaa miilaatiin Office ture miti Premier League England intil maamtamti dursite eenyu akka fudhatu beekamaadha Manchester City jette eenyutu lammaffaan xumuraa eenyu sadaffaa afraffaa kan jedhu malee salphaa ture dhugaadha tilmaamuun salphaa fakkaata ture akkaataan inni ittiin injifatu keessaayyuu gara xumuraa irratti liigiin xumuramuudhaaf yeroo dhiyaachaa dhufettiin akkaataan inni ittiin qabxii walitti qabatu xiinsammuu injifannoo qabaachuu isaanii kan namatti agarsiisudha garuu Pep Guardiolaan kun jalqabumayyuu Juan Cruyff jalattiin yeroo taphachaa ture bara 1990 keessa taphataa caala leenjisaa osoo ta'e taphataa filatamudha sababiin isaa Juan Cruyff yeroo sanattiin dirreedhaan ala yookaan immoo naannoo sarara teeknikaa ta'uudhaan leenjisuu Pep Guardiolaan immoo dirree keessa ta'uudhaan leenjisaa haga jedhamutti ga'eeti kan inni ture saffisa addaa qaba saffisa kana jedhamuun qabu jabina addaan qabu garuu ilaalchi ittiin kubbaa miilaa dubbisu dirree keessattiin leenjisaa ta'uudhaan tajaajilaa ture hanga jedhamuttidha kan ga'u bakki inni taphatu defensive midfielderidha sarara gidduutti sarratti bu'uureffatedha garuu laphee garee Juan Cruyff Dream Team jedhamu bara 1990 booda ture sana waancaa La Liga injifate sanaaf laphee garee sanaa ture jechuudhaan kan isaan kaasan Juan Cruyff tapha qindeessuudha tapha dubbisuudha saffisa taphaa murteessuudha jechuudhaan kan kaasan Pep Guardiola kana sababa kanaanis fakkaata gara hojii leenjisummaatti kan galee Juan Cruyff irraa tooftaa taphaa Juan Cruyff bocan sana barbaaduudhaan ilaaluudhaan qorachuudhaan kan ammayyeessaa dhufe. Keessattuu leenjisaa kana akka leenjisoota biroo irraa adda kan taasisu waan tokko anatu beeka qofa osoo hin taane leenjistoota biroo irraallee akkaataan inni waa hubatee waatti tooftaa isaa irratti kalaqa haaraatti dabalu leenjisaa addaa kan isa taasisudha keessattuu leenjisaa bara dorgommii darbee Pep Guardiola waliin gargaaraa rasaa kan ture leenjisaa gargaaraa kan ture Juan Maaliyoo yeroo isaan Meeksikoo keessatti leenjisan gara simaleeti kan ture leenjisaan kun hojii isaan hojjetan yeroo isaan taphattoota leenjisan fa'a achi waan irraa arge sana yeroo fudhatee irraa waan guddaa akka irraa argate illee Pep Guardiola mataan isaallee kan inni dubbate leenjistoota garaagaraa kubbaa miilaatiin alatti sochiiwwan garaagaraa irraa waan guddaa akka inni fudhate kana dura Pep Guardiola mataan isaa dubbachaati kan jiru dhugaadha amma kubbaa miilaa isa positional play jennu sana possession jennu sana taphattoota inni addatti kan uume osoo hin taane Juan Cruyff irraa kan fudhate garuu immoo waa kan ofiisaati kan itti dabaledha innis mataan isaa hin dubbata hangan Juan Cruyff argadhutti kubbaa miilaa hin beeku ture kan jechuudhaan kan dubbate Juan Cruyff argate booda garuu waan guddaa leenjisaa kanarraa akka argate kubbaa miilaa amma fayyadamuu leenjisaa isaan irraa fudhate sana waatti dabalee yerootti waggaatti taphatti illee daqiiqaa 90 keessatti akkaataan inni waa itti jijjiiru sun dhugumatti leenjisaa cimaa addunyaa kana kan itti taasisudha jettee kaasuu kan dandeessudha jijjiiramuun inni kubbaa miilaa addunyaa kana keessatti fidee guddaadha jettee kaasuu kan dandeessudha keessattuu Premier League Englandin kaasuu dandeessaa akkasumas Bundesliga Germaniin Barcelona keessatti kaasuu dandeenya tarii wantoota hedduu keessaa muraasa yookaasne isa inverted fullback jennu kana taphattoonni sararratti isaa qarqara lamaan gara sarara gidduu seenanii akkaataa isaan taphatan kana Bayern Munich keessatti erga hojiirra itti fayyadamuu eegalee booda waan guddaarraa kan leenjisaatti buufate jettee kaasuu kan dandeessudha isa dura taphattoonni sarara ittisa qarqara lamaanii hojiin isaan gara dirreetti seenan tokkoof tokko beekamaadha hin beekta fakkeenyaaf isuma Pep Guardiola jalatti Barcelona keessatti Jordi Alba fi akkasumas immoo Dani Alves kaasuu dandeessa qarqara lamaaniin kubbaa qabatanii gara fuulduraa deemanii taphattootaaf qilleensa cross gochuu sana booda duubatti deebi'anii ittisuudha kan ture garuu erga gara Bayern Munich deemee booda garuu kana jijjiiruudhaan taphattoonni gara sarara gidduu seenanii akka taphataa
sarara ittisa gidduu akka fayyadan kan taasisedha. Keessattuu Bayern Munich keessatti Philipp Lahm, David Alaba qarqara lamaaniin taphattoonni kunneen Bayern Munich yeroo kubbaa qabatu gara sarara gidduu seenanii garee faalaa irratti kubbaa olaantummaa akka fudhatan. Sana booda Manchester City keessattis Joao Cancelo taphataa akkamii akka ta'e qarqara irratti kan taphatu akka taphataa sarara gidduutti fayyadamaati kan ture. Zinchenko City keessatti sana booda gara Arsenal dhufeellee Pep Guardiola waan hubate waan argate sana leenjisaa Mikel Arteta jalatti fayyadamaati kan ture. Kaayyoon guddaa isa inverted fullback jennu kun immoo gareen faalaa irratti sarara gidduutti olaantummaa taphaa fudhachuu, sana booda kubbaa deebisanii injifachuutiin gareen faalaa harkaa fudhate battalumatti lakkoofsaan caalanii kubbaa harkaa fudhachuu, olaantummaa taphaa garee faalaa irraa fudhachuudha. Pep Guardiolaan inni guddaan inni kan filatu Bayern Munich fi Manchester City waggoota darban kan bara kanaa son dabalatiin 4-3 tooftaa taphaati kan ture. Manchester Cityn kubbaa yeroo qabatu immoo 2-3-5 gochuudhaan keessattuu taphattoonni inverted fullback jennu Joao Cancelo, Zinchenko yookiin kan Bayern Munich Philipp Lahm fi David Alaba yoo kaasne taphattoonni kunneen gara sarara gidduu yeroo seenan taphattoonni sarara gidduu immoo isa half space jennu sana keessattuu kubbaa miilaatiin bakka barbaachisaa fi murteessaadha. Taphataan kamuu kan barbaadu half space sanarratti kubbaa qabatanii goolii galchuudhaaf bakka kanarratti taphattoonni sarara gidduu gara fuulduraa deemanii akka taphatanuuf irra deebiidhaan isa inverted fullback jennu kana hojiirra kan oolche Pep Guardiola. Amma garuu waggoota darban kana fayyadamaatiin jiru. Keessattuu taphattoonni sarara ittisaa gidduu akka sarara qarqara lamaanii taphatan gochaati kan ture. Yeroodhaa gara yerootti tooftaa taphaasa gareen faallaa irratti akka hubanne akka irratti qabxiin irraan fudhanne gochuudhaan leenjisaa halkanii fi guyyaa yeroo hunda kalaqa haaraa uumuudhaaf dhama'uudha itti kaasu kan deessudha. Inumaayyuu aaraan rooban osoo jennu kana dura Bayern Munich keessatti yaadanni kenne baay'ee ulfaataadha jechuun halkan qixxee leenjisaa ribarraa si dammaqsuudhaan waa'ee taaktikaa sitti himuudha kan jedhe. Inni halkan walakkaa ribarraa na kaasee waa'ee taaktikaa akkas osoo goonee tapha boruutiif jedhee faanatti himaa jechuudhaan kan dubbate. Osoo jennu inni Pep Guardiolaan jaalala kubbaa miilaatiin leenjisaa maraatedha jechuudhaan kan inni yeroo ibseetii ture. Bayern Munich keessattiin ani abbe yeroo yaalii jedheen kanan yaadu sababbiin isaa hojiin inni Barcelona keessattiin hojjete sun dhugaa dubbachuuf addunyaa keessattiin atuu jalqaba akkuma kaaste kubbaa miilaa namni jaalatu kubbaa miilaa akkaataan inni ittiin taphachaa ture sun raajiidha jechuun ni danda'ama. Kubbaa miilaa qofa miti kan inni taphachaa ture aartii kubbaa miilaati jechuun ni danda'ama. Agarsiisa aartiiti jechuun ni danda'ama. Walumaa galattiin taphattoota akka Messi, Xavi, Iniesta, Busquets, Piqué, Alves taphattoonni kunneen kubbaa akka fudhachuun ulfaataadha. Baay'ee ulfaataadha jechuun ni danda'ama. Garee morkataa dhaabbateeti kan kubbaa ilaalu. Isaan garuu garee morkataa raatessuudhaan akkaataan isaan bira darbuudhaan goolii galchan ammattiin tooftaan taphaa kana Pep Guardiolaan itti fayyadamaan jiru. Garuu yeroo sanattiin dominate gochuudhaan waa hunda rhythmic passing jedhu isaan akkaataa rukuttaan muuziqaa tokko jira miti abbe qixa kamiin rukutuu akka qabu muuziqaa hedduu bakka tokkotti compose gochuudhaaf meeshaalee muuziqaa hedduudha kan barbaachisu. Meeshaalee muuziqaa kanneen akka taphattootaatidha kan isaan fayyadaman. Rukuttaan isaanii garagaradha. Taphattoota kanneen harka Xavi harka kubbaan hagam sakandii meeqa turu akka qabu ni beekama. Iniesta harka sakandii meeqa akka turu ni beekama. Messiin akkaataan inni ittiin gara goolitti jijjiiru yookiin immoo taphataa biraatiif akkaataan ittiin mijeessu. Sababbiin isaa Xavi maal godha? Baalaansii taphaa eega. Madaala taphaadha kan inni eegu. Kanaaf hagam kubbaan isaa akka turu ni beekama. Iniestaan qaawwaa barbaaduudhaan akkaataa kubbaa kana gara naannoo dirree sadaffaa yookiin immoo naannoo peenaalitii sarara peenaalitiitti dabarsuudhaaf qaawwaa barbaaduudhaaf sakandii muraasa qofadha kan itti fudhatu. Osoo waliin ilaaliin osoo waliin dubbisiin
akkaataan isaan ittiin wal dubbisan wal argan raajiidha jechuun ni danda'ama. Bara jalqabaa Tereebil injifachuudhaan kan inni milkaa'eetiin eegale garuu sana kan eegan turre. Pep Guardiolaan garee guddattoota yeroo leenjisaa turettiin waggaa muraasa hin arganne yeroo xiqqoodha. Frank Rijkaard yeroo garee Barcelona sana waliin rakkachaa ture waan ta'eef tarii jijjiiramni leenjisaa yeroo sanattiin murteessaa ture jechuun ni danda'ama dhugaadha. Garuu eenyutuun bakka sana bu'aa Pep Guardiolaadha kan jedhan baay'ee muraasa turan. Sababbiin isaa garee sana keessa Jose Mourinhoon tureera garee Frank Rijkaard sana keessattiin. Leenjisaa jalqabaa ta'uu kan danda'u Frank Rijkaard yoo kan deemu ta'e Jose Mourinhoodha jedhamee eeggamaatiin kan ture. Garuu osoo hin eeggamiin Pep Guardiolaan leenjisaa garee kanaa ta'an gara Heetaafee deemuudhaaf garee yookiin immoo kilaba Heetaafee waliin mari'achaadha kan turan. Osoo gara Heetaafee kan deemu ta'e sammuu kana yookiin immoo akkaataa ittiin garee kana qindeessuu dandeettii qabu sana eessaan naquu danda'a gaaffii ta'ee kan turudha. Sababbiin isaa Barcelona keessatti kan argate taphattoota akka Xavi, Iniesta, Messi argachuu jechuun Heetaafee keessatti garee akkasii argachuu hin danda'u. Kanaaf meeshaa fi dandeettii bakka tokkottiin argachuudhaan kan inni garee kana leenjisee waggaa 4 ture waancaa 14dha kan argate. Tooftaa taphaasaa garuu dhaloota kubbaa to'atu jennee ibsuu dandeenya. Dhaloota sana ashaaraa Johan Cruyff itti kenne sana koppii gochuu qofa miti yookiin immoo irraa waraabuu qofa miti, dhugoomsuudha. Kubbaa miilaa dhugoomsuudhaan kan Pep Guardiolaan hojjechaa ture. Positional play jechaa turre dhugaadha. Positional playin sun maal of keessaa qaba? Taphataa hundi bakka qaba ture Pep Guardiolaadhaaf. Roksadeen taphattoonni uuman fakkeenyaaf taphattoonni sarara gidduu irratti Busquets, Xavi fi Iniesta Roksadeen uuman sun itti yaadameet yookiin immoo garee morkataatiif bakka dhorkachuudhaaf kan yaadamedha. Madaala taphaa eeguudhaan wal qabatee taphattoonni wal gargaaruunsaa bakkaa fi yeroo to'achuun isaanii gareen morkataa kubbaa qabatullee bakka hin argatu, yeroo hin argatu. Pireesingiin isaanii yeroo kan kennuuf miti, pireesingiin isaanii bakka kan kennuuf miti. Kanaaf akka barbaadanittiin garee morkataa afuura tokko malee yookiin immoo dhahannaan laphee isaanii. Roksadee kana irratti waasii dabaluudhaaf Xavi Hernandez mataan isaayyuu yeroo bakka shaakalaatti yeroo hunda Pep Guardiolaan Rondon nu jedha shaakala hojjechuu taphattoota 5 yookaan 7 taatee taphataa 2 yookaan 3 gidduu seenaa kubbaa sana buufachuudhaa fi shaakala akkasii akka goonu kan nu taasisudha. Yeroo hunda kana gochuu godhaa jedheetu kan nutti himu jedhe. Amma Itoophiyaa keessatti illee soo garee fayyaallee ilaalte shaakala akkasiiti kan isaan hojjetan. Isa kubbaa taphataa 5-4 taatee namni tokko yookiin 2 gidduu seenaa kubbaa sana tuquu harkaa buufachuu irratti sun ammoo maal amma kan jette irratti isa kubbaa buufachuudhaaf Roksadee hojjechuu kana gahee guddaa kan bahateedha kan ture. Xavi Hernandez mataan isaayyuu kanan kan ragaa bahu. Yeroo sana tooftaan taphaa Pep Guardiola 4-3-3 qofadha jechuun ni danda'ama. Ammattiin gara hedduutti bal'atee jira ni ilaalla. Bayern Munich waliin tooftaa taphaa fayyadamaa ture. Manchester City keessattiin akkaataan inni ittiin fayyadamaa ture hanga 2-3-5 ittiin fayyadamaa jira waan ta'eef warri duuba bal'isanii dhaabbatu arfan isaanii bakka hin kennanii jechuudha. Warri qarqara lamaan irra jiran Dani Alves fi Daniel Alban akkaataan isaan ittiin dhaabbatan gara fuulduraattiin kallattiidhaan kan deeman. Manchester City fi Bayern Munich keessattiin itti gaafatamummaa yookiin immoo gahee kana guutummaa guutuuttiin jijjiireera jechuun ni danda'ama. Sararri gidduu isaanii akkaataan inni ittiin bakka wal jijjiiru gareen morkataa tasaallee tilmaamuu hin danda'u jechuun ni danda'ama. Sergio Busquets akkaataan inni garee baa keessaa fiduudhaan bakka Yaya Touré buusee itti fayyadamaa ture ija isaa kan ilaalee natti fakkaate. Sababbiin isaa Sergio Busquets jechuun bakka hubachuu ni danda'a. Kanaan alatti taphataa guddaa waa naasofneef kubbaa miilaa keessa waan guddaa hojjete garuu naasa'amneef bakka ni hubataa sammuudhaan kan inni ittisaa fi jifataa wal quunnamsiisuu danda'u. Kanaaf taphataa akkasii maashina sarara gidduuti jechuun ni danda'ama. Taphattoota akkasii fide Roksadee jalqaba kaasne sanarrattiin Busquets, Xavi fi Iniesta gidduutti Xaviin
anaaf garee sana keessattiin osoo jiraachuu baate madaalli taphaa sababiin isaa madaalli taphaa baay'ee barbaachisaadha. Garee kanarraa kubbaan yoo kan fudhatamu ta'e deebisanii ittisuudhaaf baay'ee ulfaataa ta'uu ni danda'a. Kanaaf Xaaviidhaafis bakki guddaan Ferguson mataan isaaniiyyuu Meesii caala garee kanaaf taphattoonni ciccimoo Xaavii fi Iniestaadha. Dhugaadha akkas jechuun ni danda'ama. Fuuldura irratti lakkoofsa 9 akkaataan inni Lionel Andres Meesii lakkoofsa 9 isa sobaa yookiin immoo lakkoofsa 10tti kan siqu lakkoofsa 10dha jechuun ni danda'ama. Meesii qarqara mirgaarra taphachaa ture bu'aa inni fide tokko illee turre garuu bakki inni kenneef sanarratti bu'aa qabeessadha kan ta'e yeroo duubatti deebuu ittisni sarara garee morkataa ni gama yeroo sanattiin taphattoonni akka Pedro, David Villa, Heneriin sararoota qarqaraarraa diagonal fiigicha diagonal ta'e fiiguudhaan kubbaa argachuu irratti gaheen isaanii olaanaa ture jechuun ni danda'ama. Isa kana gara Bayern Munikittiin yeroo fidan kallattiidhaan Bayern Munik keessattiin dhugoomsuun ulfaataa akka ta'e ni beekama jalqabayyuu. Sababiin isaa kubbaan miilaa Jarman sanaan qabu saffisa qaba fuuldurattidha kallattiidhaan kan fiigamu jabina qaba. Kanaaf Spain keessattiin kubbaa miilaa taaktika ta'e isaan Jarman keessattiin lafa kaa'uudhaaf ulfaataa natti fakkaata. Dhugaadha taphattoonni jajjaboon akka Muller turaniiru, Robben, Ribery, Laham, Thiago Alcantara taphattoonni kunneen garee kana keessadha kan isaan turan. Kanaaf isaan kanaaf gahee kennuun dirqamadha ta'ee kan inni mul'achaatiin ture. Kubbaa qabatanii taphachuu haaraa bifa haaraatiin uumuudha kan inni ture. Kanaafidha tooftaa taphaa 4-3-3 sana qofa osoo hin ta'in 3-4-3 4-1 immoo yeroo jijjiiramu gara 2-3-5tiin hanga jijjiiramuuttiin geessiseeti kan inni ture. Yaada inverted fullback jalqaba kaastee jirta sana kan dhugoomse isadha. Fakkeenya Philipp Lahm qarqara mirgaarraan akkaataan inni gara gidduutti seenuudhaan sarara gidduu gargaaraa ture. Xavi Alonso akkasuma Thiago Alcantara booda madaala taphaa kan eegu qarqara mirgaarraa ka'uudhaan Philipp Lahm ture. Kana irratti taphataa sarratti isaa fakkaata garuu sarara gidduu ta'uudhaan kan inni taphatu yeroo kubbaa qabatan. Ariyaan Robben fi Frank Ribery'n qarqara fuulduraa lamaan irratti bakka bal'isuudhaan dhaabbachuudhaan taphattoonni sarara ittisaa akka rakkatanidha kan taasisaa ture. Thomas Muller bakka duwwaa habuuruu gahee Iniesta sana kallattiidhumaan Thomas Mulleriif kan kennamaa ture. Dandeettii dhiibbaa uumuu olaanaadha kan qabu gareen kun. Akkuma jalqaba kaasne kubbaa dhabnaan gama hundarraan taphattoonni fiigaa dhiibbaa uumaadha kan taphatanii. Kanaaf taaktika haaraallee kalaqeeti kan inni jiru 3-3-1 kan jedhamu taaktika haaraan kun kan kalaqame Pep Guardiola jalattidha. Taphattoonni akka Rafinha, Boateng, Barnet sarara ittisaa, Laham, Alonso, Thiagoon sarara gidduu, Götze, Robben fi Ribery'n sarara gidduutti aanee kan jiru jifachuu kan gargaaran Lewandowskiin isaan fuuldura kan ture. Inni kun kan gargaaruuf tokko sarara gidduu to'achuufidha. Inni lammaffaan garuu haaf ispeesii irratti dhiibbaa uumanii taphachuudhaaf. Kanaaf kalaqni tooftaa taphaasaa guddachaadha kan deemu. Manchester City keessatti immoo bifa addaatiin hanga yeroo kanattiin jijjiiramni taasifame hanga kubbaa transitional football jedhamu positional football irra gara transitional football itti dhufeeti kan inni jiru. Kana kan kalaqaa jiru kan adapt gochaa jiru kan barachaa jiru Pep Guardiolaadha. Yeroon akka isan dursineef tooftaa taphaa barbaachisaa filachaa akka jirudha. Dhimma Manchester City keessatti bu'aa buuse akkaataa taphaasaa soolaallee bal'inaan natti tola daqiiqaa qabnu waliin. Akkaataa wantoota hedduu kaasuu dandeessa. Amma leenjisaan kun bu'aan inni fidee Manchester City keessattis illee amma Sergio Aguero osoo Pep Guardiolaan gara Manchester City osoo hin dhufin dura hundi keenya Sergio Agueroon taphataa cimaa addunyaa kanaati, taphataa sarara fuulduraa lakkoofsa cimaa jalqaba irratti kan namni hunduu filatudha. Garuu Pep Guardiolaan erga dhufee booda taphataa kan hanga teessoo jijjiiraatti gadi buusuudhaaf murteesseeti kan ture, jijjiiramee yeroo bahu argaati kan turre. Sababni inni guddaan taphataan kun akka jijjiiramuuf taasise keessaa inni mti mataa Sergio Agueroon ni dubbata. Goolii 5 galchee taphataan kun yeroo dirree keessatti goolii hedduu galchuudhaan yeroo dirreedhaa bahu sana booda taphichi erga xumuree booda yaada kenneen Pep Guardiolaan akkaataa ilaalcha kubbaa miilaa koo leenjisaa jijjiire jechuudha kan dubbate. Dhugaadhaa Sergio Agueroon jabana Pep Guardiola duraa fi Pep Guardiola booda
garaagarummaa guddaadha kan qabu. Gaardiyoolaa dura taphataa sarara penaaltii keessatti dhaabbatee kubbaa eeguu sochii taphaa keessatti hin hirmaanne taphattootaaf kubbaa mijeessina kan ture kiiloomeetira hedduu dirree keessa taphataan fiigne akkasumatti sarara penaaltii naannoo sarara penaaltii garee faallaatti dhaabbachuudhaan taphataa kubbaa eeguudha kan ture. Sana booda garuu Pep Guardiolaan sochii taphaa keessatti akka hirmaatu gochuudhaan taphattootaaf carraa akka uumu sochii taphaa hirmaachuu qofa osoo hin taane kiiloomeetira kana dura muraasa fiigaa ture sana akka sirreessu gochuudhaan inni umti mataasaa leenjisaa kanarraa bu'aa guddaa akka argate dubbateera. Sergio Agueroon isa false nine jechuun redefine irra deebiidhaan kalaqa haaraa kana kan hojiirra oolche Pep Guardiola bara 1930 keessa isa false nine jennu kana taphataa sarara fuulduraa lakkoofsa 9 isa sirrii hin taane amma irra deebiidhaan Erling Haaland bara dorgommii kana fayyadamaati kan jiran. Pep Guardiolaan Lionel Messi akkaataan isaan Barcelona keessatti ittiin fayyadaman sana booda leenjistoonni biroollee isa kalaqa haaraa kana dura ture kana irra deebiidhaan hojiirra kan oolche Pep Guardiola kan ture. Sana booda garee biyyaalessa Spain keessatti yeroo waancaa Awurooppaa bara 2012 yeroo injifatan Fabregas akkaataa sanaan taphachaati kan ture. Jurgen Klopp Firmino fi yeroo akkaataa kanaan fayyadamuudhaan Salah fi Mane irraa fayyadaman Kai Havertz Chelsea keessatti ammas Arsenal keessatti fayyadamaati jiru. Thomas Muller Bayern Munich keessatti kan argaati kan jiru. Wantoota hedduudha kan isaan jijjiiran. Sa'aatii keenyatu deemaa jira malee bal'inaan kaasuu dandeenya. Tarii wanti biraa kaasuu dandeenyu jijjiiramni isaan Manchester City keessatti fidan England keessatti fidan inni guddaan kaasuu dandeenyu gooleegdoota jijjiirama irratti fidan. Kana dura England keessatti gooleegaan kubbaa taphattoota garee isaatiif sarara fuuldura jiran kubbaa fageenya irraa qilleensa irra dabarseeti yeroo dhiitu argaate kan ture. Pep Guardiolaan erga dhufee booda garuu gooleegaan kubbaa sarara penaaltii keessatti taphattoota garee isaatiif kennee duubarraa eegalchiisuudhaan gara fuulduraa biildaappiidhaan akka deeman taasisaati kan ture. Joy Hart gooleegaa cimaadhaa hundi keenya ni beekna. Garuu immoo taphataan kun miilaan taphachuu waan hin dandeenyeef Bravo fidanii sana booda Ederson fiduudhaan garaagarummaa fidan. Sana booda Premier League Englandiin kilaboonni maal adeeffatanii duubarraa eegalchiisu gooleegdoonni kubbaa achumatti eegalanii akka taphatan gochuudhaan leenjisaa waan haaraa Premier League England keessatti kan fidan. Osoo jennu garuu bara dorgommii kana wanti kun bara dorgommii darbee gara xumuraatti eegalee bara kana guutumatti jijjiirameera. Kilaboonni hedduu kubbaa qilleensarraa harkaan darbachuu rukuttaa rogaa rukuttaa adabbii kubbaa qilleensarraa adeeffataniiru. Pep Guardiolaanis yeroo waliin deemaa kubbaa akkasii fayyadamaati kan isaan jiran. Iyyeen Pep Guardiolaan Manchester City keessatti kan na ajaa'ibu yaada isaan kennan keessaa amma kubbaa miilaa keessattiin wanti isaan sirriitti irraa baratan keessaa inni tokko cheeziidha. Kubbaa miilaa miti ispoortii keessaa tokkodha. Cheeziin sochii kamuu qaawwaa kamuu isaan birattiin hiikaa guddaa qaba jechuun ni danda'ama. Isa kanadha kan argine. Baroota darban akkaataa inni Haalaandiin garee kana keessatti ittiin madaqsee fi ittiin itti fayyadamaa ture raajiidha jechuun ni danda'ama. Kana dura tooftaa taphaa isaa waliin kan hin deemne. Bara kana immoo goolii eegaa biraa kan kana dura Ederson hin qabne yookiin immoo Ederson kan qabuu fi goolii eegaan kun